Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Egaa warri appiin addanuun baanee jirtan appii kana adda isinii baasuudhaaf jalqaba erga appii seentanii dura egaa appii seentanii warri kaash appitti maaliin nuun dabru kan kana jettanii amma akka isaan gaafatan amma appii kanarraa adda isinii baasa. Appii jalqabanii seenna. Appilikeeshinii kana erga akkatti isinuu gizii jalqaba seenu akkatti nuuf fide amma warri itti galmootanii jirtan jechuudha. Waan inni asirratti nu gargaaraa jiru hundinuu nuuni agartanii namoota nama maallaqa baasaa jiru jechuudha. Isaan immoo isin gizii akkatti isin dalage doolaara 200 bira dabarraan amma kiyya kun doolaara 300 fi 19 irra jira. Dachaa isaanii 172 godhee jechuudha. Maallaqa kana keessaa baafachuudhaaf maal godhuu qabna? Bakka tana liinkii isaanii agartanii liinkiin tun liinkii ta'isanii liinkii mataa kee jechuudha. Ati immoo isa dhufuu qabdu beektaa? Ati bakka itti dhufuu qabdu jechuudha. As jechuudha. Kaash aawutii kana agartee kaash aawut kana dhufteeti dhooyite gizee dhooyite boodarra maal goota asitti ilaalta baalaansiin gadi bira dabarraan akkanatti baalaansiin dhibbarra dhibba sii guutaa jechuudha. Si agarsiisa sambuuda akkana ol harkifta kana ol harkifta gizee ol harkifte asirra dubbisuu qabdu maal hin the minimum amount for the first withdrawal is 2 and there is no amount link for subsequent withdrawal kan yoo kana agartee isa kana jala seentee barnoota isaa irraa baratta doolaara 200 ol dabarran ni baafatta sinjaa sambooda immoo kana laaltaa jechuudha. Isa kana inni kun dirqama guutamuu qabu maali beektaa? Anam intifiiti nama jechuudha nama naquu qabda liinkii tamiin naquu qabda liinkii reefu ta'ee diyyee sigarsiisanii naquu qabdu yookiin as keessaa liinkii nama jettee asirraa fudhatta. Intifiitii kana nama 9 saayilan amma nama 9 intifiitii godhee qaba. Namni meeqaan naafee jechuudha ati walumaa galatti nama 30 liinkii saniin nama 30 naquu qabda jechuudha. Egaa erga liinkii saniin nama 30 neexee boodarra akkana kunoo intifiitii fireendii kana asirratti jechuudha. Asirra gadhuuxeeti namaaf ergitaa liinkii sanii namni akkuma kanatti seenee itti fayyadamaa jechuudha. Erga itti fayyadamee booda nama 30 gizeenii fi inni kun gizeenii 30 sii guute sambooda maallaqa kee kaash aawutii kee nagayaan baafattaa jechuudha. Asirratti kaash aawutii sii fida. Jechuudha kunoo intifiitii kanarratti gadi dhooyineetuma intifiitii isa diimaan ta'e isa kanarratti dhooyi. Inni kun immoo diimaan jalaa kuni yoonii fi nama maallaqaan bittee jechuudha baafachuu barbaadde maallaqa san doolaara meeqaan bittaa asirratti irra gadheen agarsiisa. Doolaara saantima 2 moo maaliin bittee jechuudha. Egaa isin haala kanaan asirratti intifiitii kana dhooyitanii asirratti eega dhooyitanii boodarra liinkii haala kanaan isinii ba'a. Kunoo namni akkanatti naa bahee jira. Inni nuuf ni hima. Bakka tana jechuudha. Bakka tana eegartanii bakka tanatti jechuudha gadi qabdanii koppii gootan. Kunoo inni nu koppii jira okkee goota. Egaa okkee gootee boodarra deemteeti jechuudha. Feesbuukaanis waastaappiinis sheer namaa gootaa jechuudha. Sheer namaa gootee san boodarra jechuudha teelegiraamaan kana barbaadne sirra inni nu jira. Namni hundinuu gizee kuma kana seenee banate namni yooniif nam tokko seenee doolaara 100 siif hisaaba. Anama waan osoo viidiyoo ilaaleen doolaara isa hundanaa hisaabe. Akkasumatti siif hisaabaa deemaa jechuudha doolaara 50 haala namni seenu jechuudha. Namni likkitti fayyadamuu danda'u seenuun siif hisaabaa deema jechuudha. Haala kanaa egaa bootee boodarra san booda kaash aawutii kana dhuftee seen deebita. Kaash aawutiin kun san boodarra kun gizee nama 30 sii guutame amma nama 9 qaban 30 gizee guutee baasee isin agarsiisa. San booda inni asirratti bakka sanatti sii fida jechuudha. Kunoo bakka sanarratti akkuma amma si keessa jiru kanatti maallaqa baafachuudhaaf kaash aawutii kanarratti paayimentii paayipaalii yoo qabaattis paayipaalii yookiin kaash aawutii yoo qabaattis kaash aawutiidhaan baafattaa jechuudha. Asirraa kana keessa barbaadde filattaa jechuudha. Paaswoordii keetiinis paayipaalii yoo feetes jechuudha kunuunaa. Kunoo asumarratti warri paayipaal qabdanis paayipaal irratti baafachuu dandeessan. Warri kaash aappii qabdanis warri biitikoon qabdanis warri baankaardii qabdanis warri moobaayilii irratti baafachuu barbaadanis raqama keessatti warri akka yuustariyoonii irratti baafachuu barbaadanis warri namni hundinuu waan barbaadan asirraa ni argattanii jechuudha. Kunoo paayipaalis ni jira. Akkanatti itti fayyadamu.